Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhukkubbii barreessaan Diyaaqoon Heenok Hayilee. Madaa isa jalqabaa. Dabarsee kan si kennu eenyu? Waa'ee Yihuudaa Asqoortuu barreessuun dhimma namatti tolu kan taane kan hubannu, wangeelaawwan arfan dirqama kan ta'an bakkeewwan xixiqqoo irraa kan hafe waa'ee Yihuudaan barreessin hafuu isaanii. Nutis maqaa Yihuudaa osoo hin kaasiin dhukkubootaa fi rakkinoota gooftaan keenya fudhate qofa osoo kaasnee akkam jaallanne. Haa ta'u garuu Yihuudaan mataan isaayyuu rakkinoota gooftaan keenya obsa keessaas tokkodha. Sababni isaa dhukkubbiinii fi gidaan gooftaa keenyaa kan jalqabu 12 keessaa tokko taasisee kan lakkaa'e Yihuudaan dabarsee yeroo isa kennudha. Guyyaa jimaataa harka diinota isaan gidiraan inni gidirfame caalaa gidiraa sammuun nama isaa Yihuudaan gidirfame baay'ee hamaa ture. Kan inni itti amane buddeena koo kan nyaate namni nageenyaa koo ana irratti koomee isaa kaas jedhame akkuma dubbatame duuka bu'oota isaa waliin tokko taasise kan inni muude korojoo qarsii akka baatuuf kan amaname duuka bu'aansaa yeroo saganuu arguun gidiraa gooftaa keenyaas jalqabaan. Gooftaan keenya waa'ee Yihuudaa hafuura isaatiin dhiphate jedhamee barreeffameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 21. Isaan dura hafuura isaatiin kan dhiphate kan inni jaallatu Alaazaar yeroo du'ettidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 33. Kanaafuu gooftaan keenya fooniin kan du'e kan inni jaallatu Alaazaariif hafuura isaatiin dhiphate akkuma bo'e dabarsee kan isa kennee fi mataa isaaf lubbuu isaa dabalee kan ajjeese kan jaallatu Yihuudaafis boo'eefiitu. Raajii Zakkaariyaasiin namnis madaan harka kee gidduu jiru kun maalidha isaan jedhaa, innis madaa ani mana firoota kootti madaa'edha jedhamee kan isaaf barreeffame Kiristoos madaan isaa kan jalqabu mana duuka bu'ootaa keessatti Yihuudaa kan jedhame madaa sammuuti. Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 6. Maqaan Yihuudaa jedhu abbootii gosoota Israa'el 12 keessaa maqaa isa tokkooti. Waa'ee Liyaa isheenis ni ulfooftee mucaa dhiiraas ni deessee yeroo kanas Waaqayyoon nan galateeffadha jechuun maqaa isaa Yihuudaa jettee waamte jedhamee barreeffameera. Seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 35. Maqaan kun harka Asqoortuu kanaa seenee jibbame malee kakuu moofaa keessatti namoonni dhiiraafis ta'e shamarraniif baasuun maqaatti waaman yoo ta'u, afaan Ibraayisxiin galateeffamaa Waaqayyoon nan galateeffadhaa Waaqayyotti kan amanu jechuudha. Duuka bu'oota keessaa maqaa Yihuudaa jedhamuun kan waamaman duuka bu'oota lamadha. Tokkoffaan isa waliin guddachuu isaatiin obboleessa gooftaa jedhamee kan waamame Taadiyoos yeroo ta'u, kaadumsa Asqoortuu booda maqaan kun jaallatamaa waan hin taaneef wangeelaawwanni Yihuudaa isa dhugaa isa Asqoortuu kan hin taane Yihuudaa jedhanii kan adda baasan yoo ta'u, innis mataasaa obboleessa Yaaqoob Yihuudaa jedhee adda baaseera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 22, ergaa Yihuudaa lakkoofsa 1. Isa Asqoortuu kan jedhu hiikamsituu maqaa kana laalchisee ibsa adda addaatu jira. Yaadni jalqabaa fi baay'ee biratti fudhatama qabu Qeeriyaat kan jedhamtu kutaa kibba Israa'el keessatti kan argamtu magaalaa ijoollee gosoota Yihuudaa keessaa kan argame ta'uusaa moggaasa agarsiisudha. Waamichi kun Yihuudaa qofaaf osoo hin taane abbaa isaa Simi'ooniifis dabalatee ilma Simi'oon isa Asqoortuu jedhamee tajaajilarra osoo ooluu arguun maqaa magaalaa ta'uusaa hubachuuf dandeessisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 26. Hiikni isaa kan lammaffaan immoo ibsa afaan gooftaan keenya ittiin barsiise beektonni afaan Aremaayikii kennanidha. Siiqoor jechuun afaan Aramaayikiin diimaa jechuu yommuu ta'u, maxxantuu xumuraa kan Giriik ootu waliin yeroo maxxanu abbaa diimaa kan jedhu galma qabaata kan jedhudha. Deeggartoonni yaada kanaa halluun rifeensa Yihuudaa diimaa ture kan jedhu ibsa afaan hawaa kan kennan yommuu ta'u, yaadni kunis fakkiiwwan Biizaantaayim warreen durii irratti dhiibbaa taasisee Yihuudaan rifeensa halluu diimaa kan qabu ta'e akka kaafamuuf sababa ta'eera. Barreessitoonni tokko tokko immoo moggaasa Asqoortuu jedhu kana qarshii qabaa jedhanii hiikaniiru. Yihuudaan tarreeffama maqaa duuka bu'ootaa wangeelota hundaa irratti duuka bu'aa xumuraa ta'ee caqasameera.
Kun kan ta'eefis wangeelaawwanni kan barreessan Yihuudaan tajaajila duuka bu'ummaa isaa fedha isaatiin erga dhiisee booda ta'uu isaatiin kan darbe yeroo barreessan hin hambisiin yoo hafanis kan dubbisu keessaa baasee hubachuuf akka hin rakkanneef ture. Isas qortuu kan jedhu kan biraan Yihuudaa isa dabarsee isa kenne jedhameera deddeebbiin caqasameera. Waa'een Phexros yeroo barreeffamu Phexros isa si'a sadii saganee, waa'een Toomaas yeroo barreeffamu Toomaas shakke kan jedhu ibsituun maqaa osoo hin galiin maaliif kan Yihuudaa balleessaa isaa waliin barreeffame yoo jedhame, Phexrosii fi Toomaas seenaa balleessaa isaanii yeroo tokko kan raawwatan gaabbiin waan haqanii fi Yihuudaan garuu cubbuu isaa waliin gaabbii malee waan du'eef. Cubbuun guddaan Yihuudaan raawwate dabarsee kennuu osoo hin taane gaabbii osoo hin galiin mataa isaa ajjeesuudha. Seenaan waa'ee Yihuudaas qortuu kitaaba qulqulluutti kan barreeffame baay'ee xiqqoo yoo ta'u, waa'een seenaa isaa kan duraas wanti barreeffame wangeelotatti hin argamu. Wangeelonni kan agarsiisan maqaan abbaa isaa Simi'oon akka jedhamuu fi nama Qiriyaat ishee kibba Israa'el ta'uu isaa qofadha. Duukaa bu'oota 12 keessaa 11 kaaba Galiilaarraa kan dhufan namoota baadiyyaa yeroo ta'an, isa Galiilaa kan hin taanee fi Yerusaalemitti dhiyoo kan ture tokkichi duuka bu'aan magaalaa Yihuudaa ture. Kunis Yihuudaan warreen kaan irraa mataa isaa ol kaasee akka laaluuf sababa isaaf ta'eera kan jedhanis ni jiru. Seenaa Yihuudaa tokko tokkoon hin barreeffamiin hafuusaa sababa kan taasisan shakkitoonni bara boodaa kaan maqaa isaatiin wangeela barreessuu irraa kaasanii Yihuudaan kan miidhame nama qajeelaa, fayyina keenyaaf nama barbaachisaa akka ta'ee fi kan kana fakkaatan fakkeessuun barumsa wangeelaa waliin kan walitti bu'u kaadumsa baay'ee facaasaniiru. Yihuudaan dabarsee osoo hin kennine ta'ee gooftaan du'uu hin danda'u jechuun karaa biraa fayyina keenyaaf sababni Yihuudaadha jechuu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Akka dhugummaa isaa yoo ta'e garuu Yihuudoonni gooftaa keenya ajjeesuuf yeroo baay'ee yaalii taasisaa turan. Kanaaf isa waraanuuf dhagaa kaasan, Yesuus garuu isaan jalaa dhokatee mana qulqullummaa keessaa ba'ee isaan gidduu darbee deeme. Kanaaf isa waraanuuf ni barbaadu turan. Haa ta'u garuu yeroon isaan geenye waan ta'eef eenyuyyuu harka isaanitti hin buune. Yesuusis mana qulqullummaa keessatti yeroo barsiisu cinaa qodaa buusiitti kana dubbate. Yeroon isaa ammayyuu waan hin geenyeef eenyuyyutti hin buune. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 59, Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 hanga 30, Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 20. Gooftaan keenya harka Yihuudootaan kan hin qabamin yeroon isaa waan hin geenyee fi waa'ee hunda keenyaaf kan du'u fedha isaa malee dirqisiisanii akka hin taane nutti agarsiisuufidha. Kanaafuu Yihuudoonni jibbinsa isaan gooftaa keenyaaf qaban qofti du'a gooftaa keenyaaf sababa gahaa ture. Wangeela irratti ifatti akkuma barreeffame Yihuudaan gooftaa keenya dabarsee kennuuf kan deeme Yihuudoonni gooftaa keenya ajjeesuuf mari'atanii erga xumuranii booda ture. Yeroo sanatti hangafoonni lubootaa maanguddoonni uummataas mana hangafa lubootaa Qiyaaffaatti walitti qabaman. Yesuusiinis haxxummaan qabsiisanii ajjeesuuf mari'atan. Haa ta'u garuu uummata gidduutti jeequmsa akka hin kaaneef yeroo ayyaanaatti hin ta'u jedhan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 3 hanga 4. Yihuudaan gara Yihuudootaatti kan dhufe walga'iin gaafa roobii diigamee sa'aatiiwwan muraasa erga tureen boodadha. Duuka bu'oota isaa keessaa dabarsee kan isa kennu ni jira jedhanii kan hin tilmaamne Yihuudootaaf dhufiinsi Yihuudaa carraan eegamne isaaniif ta'ee ture. Jeequmsa akka hin uumamneef ayyaanaan hin qabnu jedhanii kan murteessan dhoksaatti dabarsee kan isaaniif kennu duuka bu'aan akka jiru waan hin barreeftu. Uummanni yeroon baay'annetti qabuuf yaadanii turan. Jechi yeroo dhaga'anis ni gammadan, qarshiis akka isaaf kennan isa abdachiisan jedhu kan agarsiisu dhufiinsi Yihuudaa tasuma kan isaan hin eegne ta'uusaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 11. Yihuudaanis jeequmsa isaan sodaatan osoo hin uumamin bakka namoonni hin jiretti dabarsee isaaniif kennuuf yeroo mijataa barbaadaa ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 6. Kanarraa kan hubannu gooftaan keenya fannifame akka du'uuf ga'ee Yihuudaa baay'ee barbaachisaa kan turree fi shoorri isaa kan barbaachiseef dhoksaatti akka qabamuuf haala mijeessuuf ta'uusaati.
Yihudaan haadha raawwittiin gooftaan qabamu rakkoo malee ariifachiisuun gooftaan qofaasaa yeroo ta'u argee isaanitti himuun dukkanaan adda isa baasuu akka danda'aniif isaanitti himee isaan gargaare malee gooftaa ajjeesuuf immoo hangafoonni lubootaa dhuunfaanis ta'e waldaan erga murteessanii turaniiru. Kan waliif hin galle waldaan Yihuudotaa kan itti waliif galan dhimma fannoo gooftaa Yihudaan osoo hin jiraannee hin raawwatamu ture jedhanii yaaduun dhugaarraa baay'ee kan fagaatedha. Duuka bu'oota keessaa tokko ta'uusaa fi dabarsee kennuunsaa ija kiristaanummaan yeroo ilaallu baay'ee gaddisiisaadha. Ija Yihuudotaan garuu gahee Yihudaan du'a gooftaa keenyaaf taphatee gahee gootummaa naannoomatti mo'achuu qofadha. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.